Kirkira jaalalaa kutaa arfaffaa kennaa Darajjeetiin kan barreeffame. Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'echaa guyyaa har'aas asoosamaa kirkira jaalalaa kennaa Darajjeetiin barreeffame kutaa arfaffaa isiniif qabaddeen dhiyaadheera. Namoonni kutaa tokkoffaa lammaffaa fi sadaffaa kanaan dura hin dhaggeeffanne hanga kanaatti asoosamni kun isinitti mi'aawuu waan danda'uuf komentii viidiyoo jalqabaa kanarraatii liinkii isaa waan argattaniif isarraa ilaaluu hin dandeessu. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan immoo anaa dhufsiniin jecha kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaawwan jireenyaa akkanumallee asoosama nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'aa isiniin jenna. Jaalatamtoonni qophii keenyaas sheerii fi laayik gochuun deeggarsa keessaniin akkuma duraa akka nuuf gootan kabajaan isiniin gaafadha. Sagantaan kun haala kanaan guyyaa guyyaatiin akka inni dhiyaatu kan godhee laayikii fi sheer gochuu keessaniin kan isin na jajjabeessitanidha. Kanaaf immoo hunduma keessan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Waaqayyoo bakka jirtanitti fayyaa isiniif haa laatu. Kallachumaan gara soosamichaatti na waliin tura hanga xumura qophii kanaatti turtii gaarii. Kirkira jaalalaa kutaa arfaffaa kennaa Darajjeetiin kan barreeffame. Leensaan quba isaa lamaan qabdee ija dogongorsiisaatiin ilaalaa darbattee siree isheerra buufte miirri kennaa ammayyuu qabbanaa'aadha. Isheen akka dhadhaa abidda bu'ee baqxee dhumteetti ijji ishees jaalalaaf marartee kennaaf qabduuf diddiimatee hafuurri ishee so'eera. Suuta jettees cinaasaa teessee qamisii gabaabduu jilbaa olii waan uffattee jirtuuf sarbaan ishee ni calaqqisa. Kennaan fedhii ishee hundumaa beekeera garuu gidduudhaan yaada galaaneetti ce'e. Leensaan qulfii shamizii isaa tuttuqaa caalaa itti siqxe. Kennaanis humna dhabaa deeme. Hafuurri isaaniis ho'aan walitti bubbu'uutti ka'e. Ariifannaan hargansuun isaaniis akkasuma. Gidduu kanaan kennaan namittiin silaa ammayyuu na gubaa jirti jedhee yeroo dubbatu Leensaan cillima miira ishee keessaa baatee ka'e deemna bira saree jettee toriyuun miilla ishee baafattee siree ishee irra ciifte. Kennaan xiqqoo yaada of keessa naannessee galaaniin amalaanis bifaanis amma Leensaan geessu maaliifan of gowwomsaa jechuun yaada isaatti dubbachaa harka Leensaa qabe. Leensaan waan dallanteef homaas miirri itti hin dhagahamne. Kophee isaas baafatee gara isheetti siiquun adda ishee tuqsiise. Leensaan yaaliin ishee kana duraa waan milkaa'uu dideef imimmaan buusteetti. Kennaan kana yeroo argu hedduuttis rifate. Sagalee gadi qabatees poolisii taatee laphee akkasii akkamitti horatte dhuguma ati nama qulqulluudha jechuun addisaaf addi ishee kan wal qabatanii itti dabaluunis hidhii ishee fidhii isaa wal simsiise. Qubasa guddaadhaanis imimmaan ishee haqee adda isheerraa gochuun ishee dhungate. Leensaanis hidhii ishee ilkaaniin ciniinaa fuula gammachuu tokko itti ibsite. Ijji kennaas reefu lafa arguu jalqaba. Bareedina addaa karaa kamiinuu muudaa kan hin qabne hammannaa harkasaa keessatti yeroo argu addunyaa kaleessaa hundumaa jibbe. Daqiiqaa muraasa keessattis galaanee isaa biraa galee lamaan isaaniis fuulaaf fuula ciisanii ija keessa wal ilaalaas wal quufuu dadhabanii. Kennaanis ani kaleessa eessan ture jedhee of gaafate. Yeroo isaa qisaasessuun isaa baay'ee isa gaabbisiise. Leensaan harka ishee mirgaatiin bakka gurra isaa rifeensa isaa qaqqabaa ija keessa laalaa. Kennoo jaalalli walitti dhiyaattee wal baruun baratama. Addunyaa kanarratti namni laphee koo sochoose si qofaadha. Siin kan koo godhachuudhaafis hedduu sitti dhama'eera. Ani akka eenyuyyuu si dhiisuu hin danda'u. Kanammoo haalli kamootoo dhufee ani si dhabee jiraachuu hin fedhu ittiin jette. Kennaanis miira raajeffannaatiin waaqatu na kiise hanga ammaatti niitii namaa hordofuun koo siin naa kennuuf jechuun gammadee waaqa isaa galateeffate. Leensaadhaanis ofitti hammate. Sagaleen Leensaa akka kiilolee miidhaga yommuu dubbattuyyuu muuziqaa caalaa bareeda. Karaa hundumaan Leensaan nama ni boojiti. Kanaafis dhiironni hedduun ni jaallatu. Itti dhiyaatus namni jaalalaadhaaf ishee gaafate garuu hin jiru. Sanas ta'e kana Leensaan nama jaallatte waliin addunyaa biraa keessa seenteet. Kennaanis morma ishee jala yeroo dhungatu miirri ishee gubbaadhaan hanga godaatti ishee weeraree quboota isheetiin shamizii isaa hiikuutti kaate.
tasa yaada isheetti deebitees akka ariifachaa jirtu itti beeksise. Kennaan addunyaa yaada haaraa ishee waliin seene keessaa dammaquun barbaanne. Leensaan garuu otuu isa dharraatuu bor dhabuu waan hin barbaanneef miira ishee suuta to'atte. Dandeettii fi hubannaa ganamaa harmee ishee Samiiraarraa dhaalte. Amalli isaaniillee gonkumaa gargar hin bahu. Cinaacha isaaniitiin siriirra ciisanii ija keessa wal ilaalu. Jaalalleewwan baroota hedduudhaaf wal beekan walitti fakkaatu. Leensaan keessa isheetti isa naannessaa waan turteef garaa ishee ciibsatteetti. Kennaan amma toorarra waan galeef onneen lamaanuu wal simatteetti. Quboota isaatiinis adda ishee haxaa'aa rifeensa ishee luuccessaa. Leensaanis harka ishee mirgaatiin maddii isaaf areeda isaa qaqqabaa ija marartee wal ilaalu. Leensaan hidhii ishee gara keessaatti walitti bubbutaa. Kennoo koos hin jaalladha. Hiriyoota dhiiraa hedduun qaba. Garuu nama hin jaalladhuuf ija addaatiin ilaalu hin jiru. Siif garuu akkana gochaa jiru iyyuu hin beeku. Yogguu ittiin jettu Kennaan ilkaansaa bisiqqi godhee nan carroom. Golgaa hamaa narraa kaasa. Ati nama addaati dhugaa. Garuu boru atis akka galuu na gochuu dhiisuu kee wanta ani irratti of amanu maali? Jedhee gammachuusaa battalumatti gara gaaffiitti deebise. Leensaan itti fufuun jalqabuma kanaan booddee galaaneetiin galuu jettee waamiin. Yommuu mararsiifachaa waam tokkoffaan ani naaf. Lammaffaa immoo ammayyuu jaalala ishee of keessatti kuusaa deema. Kun immoo akka ati isheen irraanfanneef dhiibbaa sirratti qaba. Kan biraa immoo namni hundinuu tokko miti. Isheenis sababa mataa ishee qabaachuu malti. Jaalalli murtoodha. Yoo murteessite immoo haalli kamuu akkasii hin daangessine seenaa haadha koo Samiiraa fi abbaa koo Gammadaas taphachiiseera. Ati na jaallannaan na amanuurraan kan hafe filannoo biraa hin qabu. Addunyaa keenya irratti namni hunduu jaalala keessatti wal dhibuu ni danda'a. Wal danda'anii jaalala yoo baay'isan garuu baroota hedduuf jaalala mi'aawaa keessanii jiraatu. Ati immoo anaaf nama jalqabaadha. Jaalalli na keessa jiru dhuguma si keessa jiraannaan yeroo jalqabaaf eenyummaa koo osoo hin qusatiin namni ani itti of kennus si'i. Ati immoo yaadni kee guutummaan kaleessarra jira. Bilbilumallee yeroo namaa bilbiltu baay'istee ni boonta. Walitti dhufeenya keenyaaf anatu aarsaa kaffala. Yeroo kanatti ati mana ijaaruuf maatii dhaabuufillee waan yaadaa jirtu natti hin fakkaatu. Ittiin jechi Leensaas onnee kennaa keessa afuufamee taa'e. Innis bilchina yaada ishee ajaa'ibsiifatee akka nama umuriin ishee fagaateetti haasofti. Qalbiif miira kennaas bitte. Kennaanis ol ka'ee harka ishee qabee akka isheen dhaabattu gochuun laphee isheef laphee isaa erga walitti buusee booda harka isaa lamaaniin dugda ishee qabuun dugda isaatiin immoo balbala manaatti hirkate. Lamaan isaaniiyyuu hidhii isaanii walitti qadaadanii humni isaan keessaa ba'u qaama keessa fiige. Leensaan gidduutti nagaan bulii hedduun si jaalladha jettee gara siree isheetti deebite. Kennaan miira isaanii hedduu booji'ame otuu hammatee bulee hawwi isaa guddaas ture. Garuu miiruma jaalalaatu isa dhibeef malee poolisiif garaan isaanii gamu fooxaa harka isaarraa adda hin baane ofitti maruun anis hedduun si jaalladha nagaan naa bulii jechuun harka ishee qabee dhungatee yogguu laabanu Leensaan kennoo jechuun sagalee miidhagaa sanaan miira mararteen ofitti waamte. Kennaanis harka tokkoon balbala qabee oo Leensaa na waamte yogguu ittiin jedhu akka yaada isaatti na bira buli jettee waan isa waamtetti fakkaate. Leensaanis itti fufuun sa'aatii kanaa eegaltee akka fooxaa kana gattuun barbaada. Ganama nan deema. Leenjiif guyyaa 3 waan ta'eef dafeen hin deebi'a. Ati garuu waan hundumaan jijjiiramtee akka argamtu abdiif amantii guddaan qaba yogguu ittiin jettu. Kennaan tole giiftii dure jechuun gara mana boqotuutti qajeele. Miirri jaalalaa lamaan isaanii akka arfaasaa birraa miidhagdee biqiluus eegalteetti. Kennaan kana dura dubara hin amanus hin jaalladhus kan jedhu ture harka Leensaa keessatti kufuunsaa irratti beeksise. Fooxaan waggoota hedduudhaaf harka isaarraan buufne har'a yommuu addaan harkisu bakka 10tti hirame. Fooxaama akkas daftee ciccittu harkatti baachaan ture ofittis jedhe keessa isaatti. Hiriyaan Kennaa guutuun waa'ee seenaa fooxichaa waan beekuuf ilaa argite wanti nuti gatii guddaa fi xiyyeeffannootti goone garuu jabinaa fi maalummaa hundeesaa kan hin beekne laafoof kan faayidaa hin qabnedha. Jaalala hundee hin qabneef hundee maali? Baaluma kan hin qabneef waggoota hamma kanaa maraachuun kee siin miti anaan na guba ittiin jedhe. Guutuu waliin jireenya hadhaa'aa waan waliin dabarsaniif yeroo hunda gaddaaf galaaneetti garuu yeroo hunda deddeebisuun natu qoricha qotaaf jedhee kan dhaadatu ture. Amma Leensaadhaan akka ajaa'ibaatti jajaafii jira. Guutuun qaamuma guddata malee umurii
umriin isaas ijoolleedha. Sibiila waan kaasuuf qaamni isaa qaama namaa otoo hin taane qaama bineensaa fakkaata. Gurraachina isaaf qaama isaa laaltee shamarri hin hawwine lafa kanarra hin jirtu. Leensaanis akkuma adaamaa geesseen kennaadhaaf bilbilte. Kennaanis dafee kaasee jaalalli haaraan isaan gidduutti qabate abbaa fedhe sinaafsisa. Miirri isaan gidduu jiru waanuma addaati. Erga waliin haasa'anii xumuranii Leensaanis jaalala ishee mirkaneeffatte. Abbaa ishee obbo Gammadaadhaafis bilbiltee akka jaalalli ishee qabetti himte. Yommuu isheen bilbiltu harmeen ishee Samiiraan harka mirgaa obbo Gammadaa boraafattee dhaggeeffatti. Gammadaan dur Samiiraaf jedhee erga biyyaa ba'ee maatii isaa quba hin qabu. Kan Samiiraa silaa haaloodhaan dhumaniiru. Hojii poolisii fedhii ishee eeguuf malee heerumtee qabeenya maatii isheetiin akka jiraachiftuu fi sanyii isaanii akka baay'istuuf hawwii qabuuf ture. Amma garuu sagalee gammachuu dhagahaniiru. Kennaan yommuu isheen walgahii teessu ergaa gabaabaan akka xumurteetti dafii naa koot jedhee ariifate. Itti fufa. Kirkira jaalalaa kutaa arfaffaa kennaa darajjeetiin kan barreeffame. Jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 asoosamaa kirkira jaalalaa kutaa arfaffaa irratti akka bohaartan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Haala qindeeffamaa qophii keenya irratti yaada nuuf laachuu dandeessu jecha kutaa shanaffaan asoosama keenyaas ittuma fufaa. Akkuma amma dhageessan kennaa fi leensaan jaalalleewwan tokko ta'aniiti jiru. Mee jaalalli isaanii itti fufamoo hin dhaabbata kan jedhu immoo walumaan kutaa isattaanutti qabadhee waan hin dhiyaadhuuf laayikii fi sheer gochuun nu deeggaraa jecha Rabbii addunyaa kanaaf araara isaa buusu. Kutaa saxxaanu waliin hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Warri kun! Hey! Warri kun!